Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguu uummataa nageenya keenya kabajaa bakum jirtan sinaa ga'u jedha. Waxabajjii 9/2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffannee kan isin biraan geenyu taate jalqaba irratti hangafoota oduu. Oromiyaatti qormaanni sadarkaa naannoo kutaa Jaappaa waxabajjii 8 kennamuu eegala. Seenaa lillaa doonii boba'aa uumaan galuu galaanaa uumaan irratti raawwatu mirkaneessite. Sarbam dirooniin naannoo qilleensa naadoo keessatti raawwatamu hammaataa dhufe Mooskoon akeekkachiisa cimaa kennite. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa tarkaanfii godaantota seeraan alaa irratti fudhatamu himanii. Weeffamni dambalii gunguu uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga walaabuuti amma oduu bal'inaan. Oromiyaatti qormaanni sadarkaa naannoo kutaa Jaappaa waxabajjii 8 kennamuu eegala. Naannoo Oromiyaatti qormaanni sadarkaa naannoo kutaa Jaappaa waxabajjii 8/2018 irraa eegalee kennamuu eegala jedhee biiroon barnoota naannichaa. Naannoo Oromiyaatti qormaanni sadarkaa naannoo kutaa Jaappaa waxabajjii 8/2018 irraa eegalee kennamuu eegala jedhee biiroon barnoota Oromiyaa. Hoogganaan biirichaa Dr. Tolaa Bariisoon haala waliigalaa hojii barnootaa bara 2018 fi kenniinsa qormaata naannoo kutaa Jaappaa 8ffaaf kan biyyaalessaa kutaa 12ffaa irratti miidiyaaleef ibsa kennaniin qormaata sadarkaa naannoo fi biyyaalessaa kennuuf haal dureen barbaachisan xumuramuu ibsaniiru. Bara kana dhaabbilee barnootaa babal'isuu, hirmaannaa barataa cimsuu, ijaarsa manneen barnootaa bu'uuraa boruu, ijaarsa daree dabalatee fi diijitaal paarkii akkasumas leenjii dandeettii barsiisota dhiyeessii nyaata barataa fi kitaaba barataa yeroon dhiyeessuun wal qabatee hojiin bu'aa qabeessa hojjetamuu eeraniiru. Qophii qormaata kutaa Jaappaa 8ffaa fi 12ffaa ilaalchises barnoota yeroon xumuruu, tuutoriyaalii kennuu, kunuunsa moodeelii kennuun shaakalchiifamaa turuu fi ammas shaakala irra jiraachuu kaasaniiru. Qormaanni sadarkaa naannoo xumuraa barnootaa sadarkaa tokkoffaa kutaa Jaappaan barattoonni 5,500 fi 1,047 ol qormaaticha kan fudhatan ta'uu himuun qormaanni sadarkaa naannoo kutaa Jaappaa waxabajjii 8 hanga 10/2018 kan kennamu ta'uu dubbataniiru. Kana malees barattoonni 1,400 fi 1,030 ol qormaata naannoo xumura sadarkaa jiddu galeessa kutaa 8ffaa kan fudhatan ta'uu kaasuun qormaatichi waxabajjii 11/12/2018 kan kennamuu fi qormaannis jiddu gala qormaanni kennamutti geejjibsiifamu himaniiru. Bara kana barattoonni 200,000 fi 2,671 qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa akka fudhatan eeraniiru. Bara kana walumaa gala naannoo Oromiyaatti barattoonni 1,100,000 fi 1,100 ol qormaata kan fudhatan ta'uu ibsuu isaanii ragaan kominikeeshinii Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Hawaasni manneen barnootaa maatiin barattootaa akkasumas barattoonni qophii irraa eegamu xumuruun guyyichaaf akka qopheessanis Dr. Tolaan dhaamaniiru. USA'n haleellaa doonii boba'aa uumaan galoo galaana uumaan irratti raawwatu mirkaneessite. Ajanni jiddu galeessa Ameerikaa Seentikoom ibsoota bajjii 8 baaseen doonii boba'aa galoo galaanaa uumaan keessatti haleeluu fi tajaajilaan ala godhuu isaa beeksiseera. Ajanni jiddu galeessa Ameerikaa Seentikoom ibsoota bajjii 8 baaseen doonii boba'aa galoo galaanaa uumaan keessatti haleeluu fi hojii irra oolchuu isaa beeksiseera. Tarkaanfiin kun kan fudhatame erga dooniin kun uggura galaanaa naannoo sanatti kaa'amee cabsuun buufata doonii Iraan seenuuf yaalte booda. Taajjabdoonni akka jedhanitti weerarri bishaan idil addunyaa kun tattaaffii Waashingitan uggura galaanaa Iraan irratti hojii irra oolchuuf taasiftu keessatti hammachuun guddaa ta'uu ibsaniiru. Waajjira muummee opereeshinii Seentikoom irraa bahetti taankariin alaabaa Paalaawayii Maariveeks jedhamtu bishaan idil addunyaa galoo galaana uumaan keessatti osoo deemaa jirtu humna galaana Ameerikaatiin qabamte. Gareen doonii kana akeekkachiisa raadiyoo fi qajeelfama dooniiwwan waraanaa irraa dhufu irraa deddeebi'anii erga tuffatanii booda ajajoonni Ameerikaa doonii kana qaamaan dhaabuuf haleellaa sochii qaamaa akka raawwatamu ajajanii. Haaluma kanaan xayyaarri waraanaa F-18 Super Hornet kan naannoo sana jiru USS Abraham Lincoln irraa dhufe dhukaasa sirriitti qajeelfamuu kallattiin mootoraa fi to'annoo Istreetingii Maariveeksitti dhukaase. Haleellaan irratti xiyyeeffate kun humna doonii fi sirna sochii doonii osoo hin liqinfamin guutummaatti hojii irra oolchuu danda'eera. Seentikoom ibsa kenneen Maariveeks kan booda gara Iraanitti karaa irra akka hin jirre akkasumas dooniin kun amma to'annaa jala akka jirtu mirkaneesseera. Uggurri kun lakkoofsaan ibsamaa jira. Tarkaanfiin kun qaama duula galaanaa ji'ootaaf fudhataa turee fi daandii daldala galaanaa Iraan guutummaatti addaan kutuuf kan kaayeffatedha. Uggurri kun lakkoofsaan ibsamaa kan jiruu fi tarkaanfii kun qaama duula galaanaa ji'ootaaf fudhataa turee fi daandii daldala galaanaa Iraan guutummaatti addaan kutuuf kan kaayeffatedha. Qondaaltonni ittisa Ameerikaa irraa deebi'anii akka ibsanitti ergaan gargaarsa namoomaa seera qabeessa ta'e karaa koriidorii of eeggannoodhaan erga qoratamee booda kan hayyamamu yoo ta'u, dooniiwwan daldalaa uggura kana cabsuun buufata doonii Iraan tajaajiluuf yaalan kamiyyuu battalumatti akka addaan citu yoo deebi'uu didan humna wal fakkaatu akka isaan mudatu ibsaniiru. Gama biraatiin murteessaan cimaan Afrikaa Umar Artan USA akka hin seenne dhoorgame. Abbaa murtii beekamaan Somaaliyaa 2025 Afrikaa keessatti abbaa murtii cimaa ta'uuf kaadhimame kun USA akka hin seenne dhoorgameera.
Murteen hin eegamne kun waancaa addunyaa bara 2026 dhufu irratti taphoota kamiyyuu akka murteessu kan isa dhoorgu yoo ta'u, hawaasa ispoortii idil addunyaa keessatti dubbii guddaa ta'e. Biyya isaaf madda boonsaa guddaa kan ta'e Umar Aartaan abbaa murtii Somaaliyaa jalqabaa tapha waancaa addunyaa irratti murteesse ta'uun seenaa hojjechuuf guyyoota muraasatu hafe. Haa ta'u malee ugurri fiizaa kun amma seenaa guddaa abdate osoo hin hojjetin gara biyyatti deebi'uuf dirqamuun isaa deeggartoota ispoortii hedduun abdii kutachiiseera. Murteen kun mallattoo loogii ta'e kan ilaalamu yoo ta'u, atileetota kubbaa miilaa Afrikaaf Somaaliyaatiif yeroo dukkanaa ta'e ilaalameera. Imala Umar Artaa waancaa addunyaa irratti boonsaa biyyaaf ardii isaa bakka bu'ee taphata jedhamee yaadamaa ture xumuramuun isaa akka gaadidduu dukkanaa dandeettii isaa fi ispoortii kana irratti darbatameetti ilaalamaa jira. Sarbamni dirooniin naannoo qilleensa naatoo keessatti raawwatamu hammaataa dhufe Mooskoon akeekkachiisa cimaa kennite. Waraanni dubbii Raashiyaa biyyoota dhiyaa jidduu jiru lakkoofsi diroonii Yuukireen naannoo qilleensaa biyyoota miseensa naatoo irratti balali'an haalaan dabaluu isaa hordofee jijjiirama haaraa fudhateera. Waraanni dubbii Raashiyaa biyyoota dhiyaa jidduu jiru lakkoofsi diroonii Yuukireen naannoo qilleensaa biyyoota miseensa naatoo irratti balali'an haalaan dabaluu isaa hordofee jijjiirama haaraa fudhateera. Akeekkachiisni Mooskoo lammiileen Awurooppaa aleellaa ofirratti bitaa jiru jechuudha. Dura ta'an duumaa mootummaa Raashiyaa mana maree gadii Awurooppaa maallaqa Kiyev deeggarsa cimsanii qeeqaniiru. Dura ta'an kun ibsa kennaniin biyyoonni Awurooppaa alkallattiin aleellaa ofirratti raawwatamuuf maallaqa Kiyev diroonii akka misoomsan kennuudhaan maallaqaan gargaaraa akka jiran akeekkachiisanii. Ibsi kun kan ba'e erga taateewwan diroonii Yuukireen naannoo qilleensaa biyyoota ollaa miseensa naatoo seenan haalaan dabaluu booda. Deebiin biyyoonni Awurooppaa kennan balaadhaan biyyoonni miseensa naatoo Awurooppaa baha aleellaa fi dho'iinsi diroonii itti galmaa'e taateewwan kun itti yaadanii aleellaa osoo hin taane akka tasaa weerara ta'uu ibsanii. Ta'u malee xiinxaltoonni siyaasaa taateewwan irra deddeebi'anii mudatan kun sirna ittisa qilleensaa naatoo fi nageenya naannoo irratti balaa guddaa geessisaa jiru jedhu. Balaan dabalaa dhufe taateewwan kun akka balaatti ilaalamus caccabni diroonii lafa naatoo irratti bu'uun isaa waraanni kun biyyoota Awurooppaa birootti babal'achuu akka danda'u mallattoo ta'e ilaalama. Falmii deeggarsa maallaqaa qondaaltonni Raashiyaa deeggarsa teekinooloojii fi maallaqa Kiyev Awurooppaaf kennitu haala hamaa keessa akka jirtu biyyoota dhiyaa amansiisuuf dhiibaa jiru. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa tarkaanfiin godaantota seeraan alaa irratti fudhatamuu himanii. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Raamaafosaa haasaa uummataaf taasisaniin godaansa seeraan alaa irratti tarkaanfii akka fudhatan beeksisaniiru. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Raamaafosaa haasaa uummataaf taasisaniin godaansa seeraan alaa irratti tarkaanfii akka fudhatan beeksisaniiru. Haasaan isaanii kunis hiriira mormii farra godaantotaa fi hojii dhabdummaa olaanaa irratti godhame booda dhagahame. Tarkaanfii fudhatame jedhame keessaa hojjechiiftonni hojjetaa sanada hin qabne qacaran akka hidhaman, dhaddacha saffisaa godaantota seeraan alaa biyyaa baasuu akkasumas odeeffannoo baayoomeetirikiin galmaa'uun kennummaa hatanii fayyadamummaa oolche jedhanii. Ta'us lammiileen Afrikaa Kibbaa seera harkaa ofiin akka hin raawwachiifne akeekkachiisanii. Torban muraasa darban biyyoonni Afrikaa sababa hokkora jabaatee lammiilee isaanii Afrikaa Kibbaatii baasaa jiru. Hiriirtonni farra godaantotaa godaantonni sanada hin qabne biyya akka ba'an gaafachuun amma waxabajjii 30 daangaa guyyaa ka'aniiru. Sanbattan darbe qofa godaantonni Afrikaa dhibbaan lakkaa'aman manaa manatti doorsisni irra geennaan mana isaanii Overberg jedhu dhiisanii bahaa kan turani. Kana malees lammiileen Moozaambiik iddoo Moozel Bee jedhamutti ajjeefamaniiru. Namoonni hedduun galma uummataa keessatti baqatanii gariin namaa gara biyyaatti deebi'uuf dirqame. Sanbatan kana ammoo gareen namoota 140 ta'an gara Maalaawii fi Moozaambiik deebi'uuf konkolaataa qabataniiru. Magaalaa Darban keessatti lammiileen biyya alaa waajjira dhimma biyya keessaa fuuldura torbanootaaf taa'uun lubbuu isaaniif akka sodaatan himanii. Raamafosaan godaansi seeraan alaa tajaajila uummataa Afrikaa Kibbaa irratti dhiibbaa hin malle kaa'eera jechuun dhimma furamuu qabu akka ta'es ibsaniiru. Kanaafis qabxiilee furmaataa seeronni kunneen warreen seera godaantotaa cabsan irratti tarkaanfii fudhachuu, eegumsa daangaa jabeessuu, malaamaltummaa sirna godaansaa keessa jiru baasuu, seera godaansaa irratti qaawwa jiru cufuu, rakkoo kana furuuf biyyoota Afrikaa kaan waliin hojjechuu jedhu. Ta'us harkofiin tarkaanfii fudhachuu irratti akeekkachiisanii yeroo seerri cabu kan tarkaanfii fudhachuu danda'u qaama mootummaa eeyyama qabu qofa kuni seera godaansaa dabalata jedhanii. Namni biraa kamiyyuu eeyyama hin qabu fakkeenyaaf karaa irratti nama qabanii lammummaa akka agarsiisu gaafachuun dabalata jedhanii. Xiinxaltoonni gariin akka jedhanitti farra godaantotaa ta'e filannoo biyyaalessaa sadaasa dhufuuf karoorfame waliin hidhata qabaachuu mala jedhu. Pireezidaantichi qondaaltonni gareeleen komii qaban hokkora uumuun biyya tasgabbii akka dhoorgan eeyyamuu hin qaban jedhanii. Humnoota komii uummanni kenna waa'ee godaantota seeraan alaa fayyadamuun siyaasa hojii ofii fi ajandaa yakkaa oofan irratti tarkaanfii fudhanna jedhaniiru. Miidiyaa hawaasaa irratti oduu sobaa waa'ee lammiilee biyya alaa odeeffamu irrattis akeekkachiisanii. Dabaluun lammiilee Afrikaa Kibbaatti jibba nama haaraa sayyummaa saalaan looguu fi lammiilee Afrikaa jibbuun iddoo hin qabnu jedhaniiru. Biyyi keenya akkuma biyyoota biroo seenaa keessa jiranii bu'aa godaantotaati kunis sababa
danoomaa fi aadaa dammaqaa kennaati jedhanii. Afrikaa kibbaa keessa namoota biyya alaa miliyoona 3 ta'antu jira. Kunis parsantaashaan uummata waliigalaati jedha ragaan ifaa mootummaa garuu kanneen sanada hin qabne baay'een akka jiran amanama. Pireezidaantichi haasaa daqiiqaa 30 taasisaniin pireezidaantichi rakkoon kun jaba akka ta'e ibsuuf karaa godaantonni seeraan alaa irra deeman karaa yakki qindaa'e itti raawwatamus jedhu. Bara darbe qofa qondaaltonni daangaa eegan namoota 450,000 ol seeraan ala Afrikaa kibbaa seenuuf yaalan dhaabsisaniiruuf jedhu. Ramaphosa hojjechiiftonni akkaan hin hojjenne godaantota sanada hin qabne kafaltii gadaanaa isaaniif kaffaluurraan dabalataan yeroo qabamanillee kaffalanii isaan hin baasan jedhanii. Daldaltoota akkasii dhaabsisuudhaaf gareen hordoffii 10,000 kan bobbaafaman yoo ta'u warri kanaan balleessaa ta'anii argaman adabbiin akka isaan eeggatu himaniiru. Godaan seeraan alaa malaammaltummaa yeroo itti dabalamu akka hammaatu qondaaltonni sanada akka gurguran fa'aa himanii. Waraqaan Green ID Books jedhamu godaantonni seeraan alaa eenyummaa nama hatanii akka fayyadaman waan taasiseef kana achi ID'n diitaalaa nama maraaf akka qophaa'u. Buufataaleen baqattoonni itti simataman wiirtuu irraa gara daangaa biyyaatti akka siqu taasifamuun akka hin oolle himanii. Ramaphosaan waa'ee suuqii godaantotaa magaalaa keessatti Spaza Shops jedhamuun beekaman irratti haliillaan jibba namoota haaraa irratti raawwachuu eeraniiru. Ramaphosaan suuqiiwwan xixiqqoon hundi haala idilee ta'een akka galmaan taasifamu jedhanii. Seektara dinagdee kam keessattiyyuu lammiilee biyya alaa qacaruuf kootaan ni kennama jedhaniiru. Afrikaan kibbaa biyya hojii dhabdummaa akka addunyaatti olaanaa ta'e qabdi. Hojii dhabdummaan harka 33 ta'e kun dargaggoota irra miidha. Ramaphosaan biyyoota Afrikaa birootti bakka buutota erguun tarkaanfii haaraa nagaaf guddina dinagdee irratti akka hojjetamu akka qajeelchan himaniiru. Dhumarrattis jijjiiramni fidnu biyya nagaa seeraan bultuu nama hiltuu fi badhaatee akka ijaaruuf abdatan himanii. Pireezidaantichi Afrikaan kibbaa danqaalee kana caalan hedduu irraa aanteetti wal qooduu irraa aaneerra lola irraa aaneerra haqa dhabuu irraa aaneerra kanas bira ni tarra jedhaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.